Imimmaan ijatti nama baay'achuu kan jedhu ilaalla. Sin mudatees beekaa yookaan immoo nama kana qabu agartanii beektaa namoonni tokko tokko iji isaanii callumadee imimmaan hedduu oomishee fuularra yeroo imimmaan isaan yaa'u agarra. Mee kana maaltu fidaa? Furmaanni maal immoo kan jedhu waliin ilaalla. Noormaalii imimmaan keenya erga oomishamee xannacha imimmaan erga oomishamee ija keenya jiisee karaa daandii qalloo gara funyaanii seenee dhabamsiifama. Haa ta'u malee imimmaan kan ijatti nama baay'atu tokko yoo hangi oomishamu baay'atedha. Lammaffaan immoo yoo hangi dhabamsiifamu xiqqaatedha. Yoo baay'een oomishame imimmaan ijatti nu guutuu danda'a. Yoo hangi dhabamsiifamu immoo xiqqaates akkasuma. Wanti kun yeroo dheeraafis namarra turuu danda'a. Darbee darbees dhufee kan ofuma isaa deebi'ee namarraa badus ta'uu danda'a. Imimmaan xannacha imimmaaniin erga oomishamee ija jiisee akkasumas qulqulleessee karaa daandii qalloo tokkoon funyaan seenuudhaan gara qoonqoo keenyaa seenee liqimsina. Haala kanaan dhabamsiifama jechuudha. Noormaalii imimmaan gosa afurtu jiru. Inni jalqabama imimmaan dhaabbataan oomishamu jechuun kan hundi keenya ija keenyarraa qabnu jechuudha. Imimmaan dhaabbataa yookaan baazaaltiir kan jedhamu. Inni kun ija jiisuuf qulqulleessuuf kan gargaarudha. Baay'inni isaas baay'ee xiqqoodha. Guyyaatti maankiyaa shayii tokko hin caalu. Imimmaan dhaabbataa yookaan baazaaltiir kan jedhamu. Inni lammaffaan imimmaan miiraadha. Imooshinaal tiir kan jedhamu. Inni kun immoo yeroo namni waa aare, yeroo namni waa gaaddee boo'u kan dhangala'udha. Akkasumas yeroo namni tokko tokko kolfu imimmaan isaanii kan fuularra isaa yaa'u jira. Inni kun imimmaan miiraa yookaan imooshinaal tiir jedhama. Inni sadaffaan imimmaan ittisoodha. Rifileeks tiir kan jedhamu. Inni kun yeroo iji keenya waan ta'e miidhamu, yeroo waan rukkutu yookaan ija keenya keessa yeroo waa seenu akkasumas iji keenya yeroo infekshinii godhatu kan oomishamudha. Fakkeenyaaf waan ta'e ija keenya keessa yoo seene yeroosuma ija keenya nu dhoksisee akkasumas imimmaan baay'ee oomisha iji keenya. Kun imimmaan ittisoo yookaan rifileeks tiir jedhama. Inni arfaffaan imimmaan naachaa yookaan krokodaayil tiir jedhama. Inni kun yeroo narviin fuulaa yookaan faashaal narvii kan jedhamu miidhamuudhaan yeroo fayyu haala sirrii hin taaneen fayyee akka xannachi imimmaanii imimmaan hedduu oomishu yeroo ajajudha. Kanaaf egaa kun sababa miidhamuu xannacha narvii fuularraan kan ka'edha. Imimmaan naachaa yookaan krokodaayil tiir yookaan hyper excessive production of tear kan jedhamu kun. Warri kun sadan jechuunis imimmaan dhaabbataan ala warra jiran imimmaan miiraa, imimmaan ittisoo fi imimmaan naachaa kun sadan akka imimmaan dhaabbataa sanaa xiqqoo miti kan oomishamu baay'ee ta'uu danda'a. Harka 100 dabaluu danda'a jechuudha hangi imimmaan oomishamu kanneen kana sadan biratti. Maaltu fidaa jennee yoo ilaalle maaliif namoonni tokko tokko callisee iji isaanii imimmaan hedduu godhata kan jedhu yoo ilaalle tokko infekshinii ijaadha. Iji keenya yeroo infekshinii godhatu imimmaan baay'achuu danda'a. Inni garbiroon miidhaan ijarra yoo ga'udha. Waan ta'e ija keenya keessa yoo seene yookaan iji keenya waan ta'e yoo rukkutame akkas ta'uu danda'a. Garbiraan rakkoo libsachuu dadhabuu, dhibee fayyaa adda addaadhaan kan ka'e ija keenya libsachuu hin dandeenyu taanaan akkas ta'a. Sababni isaas iji keenya yeroo amma ammaa libsannu akka inni hurkee irraa hin kaane, akka imimmaan hurkaan irraa hin kaane ittisa. Kana malees haalli teessoo qola ijaa yoo rakkoo qabaate, fakkeenyaaf rifeensi nyaara ijarraa jirtu yoo keessatti dabale ija keenya immoo corti ta'e, iji keenya baay'ee imimmaan buusuu danda'a. Akkasumas qolli ijaallee keessatti jallatee yoo jira ta'e, yeroo kana ija keenya miidhuudhaan iji keenya akka imimmaan hedduu oomishu taasisuu danda'a. Kana malees hangi zayita imimmaanii yoo xiqqaate, noormaalii imimmaan zayitaaf bishaan qaba. Inni bishaan sun ija jiisaa, ija qulqulleessaa. Zayitni sun immoo akka bishaan imimmaan keessa jiru akka inni hurkaan irraa hin kaane, akka inni ijarra turu taasisuuf gargaara. Yoo zayitni imimmaan keessa jiru xiqqaate, bishaan achirra jiru amma ammaa hurkaan irraa ka'a. Yeroo amma ammaa hurkaan irraa ka'u immoo ijiin gogaa yeroo iji gogoo kana immoo xannachi imimmaanii imimmaan hedduu oomishti jechuudha. Haala kanaan hangi zayitii imimmaanii yoo xiqqaate imimmaan baay'achuu danda'a. Garbiraan allarjii ijaadha. Allarjii ijaa yeroo jiraatu ija keenya nu dhoksisaa. Akkasumas imimmaan baay'ee oomisha. Kana malees namoonni akkasii yeroo hedduu ni haxxiffatu, funyaan isaanii faarigu, dhibee allarjii adda addaas ni qabatu kanneen akkasii fa'a. Kana malees sa'a dheeraa fuula kompiitaraa, televezyiinii fi bilbila ilaalaa turuun illee kanaaf nama saaxiluu danda'a. Garbiraan akkuma sila jennee cufachuu daandii imimmaanii kan ijaa funyaan itti geessitudha. Isheen kun yeroo hedduu daa'imman biratti uumamumaan hin banamiin hafuu ishee kana fiduu danda'a. Daa'imman ji'a 6 fa'aa gaditti calluma dhimma gam tokkoon iji isaanii imimmaan dhangalaasa.
Namoota gurguddoo birattis yeroo daandiin kun infekshinii godhattu yookaan waan ta'een cufattu kun uumamuu danda'a. Isheen cufachuun daandii imimmaanii kun yeroo hedduu ija tokko qofadha kan isheen affekti gootu. Gamuma tokkoon imimmaan baay'atee irra dhangala'a. Ijni tokko fayyaadha jechuudha. Gara furmaataatti yoo dhufne yookaan gara yaalaatti yaalli isaa maal tokko fida irratti hundaa'a. Egaa akkuma armaan olitti maqaa dhoonee wantoota hedduu kana fiduu danda'a. Ga'een ogeessa fayyaa maaltu kana fide kan jedhu adda baasuudhaan wanta sana sirreessudha jechuudha. Kanaaf egaa iji keenya yeroo dheeraa imimmaan godhatee nurra tureera taanaan ogeessa fayyaa mariisuudhaan yoo infekshinii ijaa ta'e qoricha ijaa fudhachuu kan ijatti cobsamu. Yoo allerjii ijaa ta'e dawaa ammaaf kan duraa balleessu fudhannee wanta kana nutti kaasu immoo dhabamsiisuu qabna. Fakkeenyaaf namoota tokko yeroo awwaaratti ba'an awwaarri ija isaanii yeroo seenu allerjiitti ta'uudhaan baay'ee imimmaan dhangalaasuu danda'a iji isaanii. Kanaaf egaa erga allerjii sana ofirraa fooyyessinee booda dawaadhaan wanta kana nutti fides ofirraa ittisuudha. Fakkeenyaaf fuullee ijaa yookaan manatsarrii fa'aa godhachuudhaan. Gara biraan gogiinsa ijaa sababa irrachuu zayita imimmaaniidhaan dhufu kanaafi ogeessi fayyaa imimmaan nam-tolchee kennuufii danda'a. Akkasumas cufachuu daandii imimmaanii kan ijaa funyaanitti geessitu yoo ta'e kanas ogeessi fayyaa dawaa adda addaadhaan akka sirraa'u taasisuu danda'a yookaan immoo tajaajila baqaqsanii yaaluu kennuufiidhaan furmaata kennuufii danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti waa'ee baay'achuu imimmaanii maaltu fidaa furmaanni maalu kan jedhu kan hin qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.